Ashamar kafune akam turtu kabajamtoota daawwattoota Horror Media kun oduu gaggabaaboo torban kanaaf qabannedha. Oduu gaggabaaboo torban kana kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yakkoonni babal'aan raawwatamaa jiraachuu fi uummanni miidhaa isaa ibsachuuf sodaachuu maddeen himanii. Tibbana kibba baha Oromiyaa godina Arsii fi Arsii lixaa keessatti waraana adeemsifamaa jiruun taateewwan yakkoota waraanaa fi namummaa keessatti ramadaman raawwatamaa jiraachuu maddeen himanii. Torbanoota lama darban irraa jalqabuunis godinaalee kanneen lamaanitti namoonni nagaan hedduun ajjeefamuu fi reef isaanii awwaalamuu dhabuunis akkasumas immoo manneen uummataa hedduun gubachaa jiraachuun himame. Godina Arsii lixaa aanaa Heboo Arsii keessatti himata hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuunis raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin, milishaa fi loltoonni farra riphee lolaa qindoomanii uummata irrattis yakka ajjeechaa, saamicha, reebinsa, manneen uummataa gubuu fi reeffa namoota ajjeefamanii awwaalcha dhabuunis raawwatamaa jiraachuun himame. Arsii aanaalee akka sirkaa liqatoo waabee limmuu balbaloo fi munneessaa keessattis gochoonni wal fakkaatan uummata irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen naannichaa himanii. Arsii aanaalee akka sirkaa liqatoo waabee limmuu balbaloo fi munneessaa keessattis gochoonni wal fakkaatanis uummata irrattis raawwatamaa jiraachuu maddeen naannicharraa himanii. Aanaa liqoo waabeettis uummanni gabaa akka hin baaneefis ugguramanii jiraachuus himame. Gareen Abuntaa Dabarsoon Gabra Mikaa'eliin durfamu lafti qabiyyee Tigraay humna weerartuu jala jira jedhe. Uummanni keenya humna weerartuu jala jiraatu hin bilisoomne, uummanni keenya buqqa'ee gara ganda isaattis deebi'uu hin dandeenye jechuun mootummaa himate. Gareen kunis erga fuula Feesbuukii Abuntaa irrattis maxxanseen waliigalteen Viiktooriyaa erga mallattaa'ee waggaa 2 fi walakkaa ta'eera. Garuu lafti qabiyyee Tigraay to'annoo humnoota weerartuu jala jira jedhe. Uummanni keenya weerara jala jiraatu hin bilisoomne, uummanni keenya buqqa'ee gara ganda isaattis deebi'uu hin dandeenye. Hojiin deebisanii ijaaruun Tigraay hin jalqabne, mariin siyaasaa hin jalqabne, walumaa galattis waliigalteen Viiktooriyaa hanga ammaattis sadarkaa silaa irra gahuu qabu irra hin geenyee fi waggootaafis jijjiirama hiika qabu uummata keenyaafis hin finnee jedhe. Uummanni keenya weerara jala jiru ajjeefamaa, buqqaa, hidhamaa fi dararamaa jira. Waliigalteen Viiktooriyaa sagalee dhukaasa callisuufis mallattaa'e uummata keenya weerara jala jiruufis barreeffama waraqaa irra taa'uu bira darbee waan biraa waan fide hin qabu jedhe. Uummanni keenya ammas eenyummaa fi afaan isaafis jecha weerartootaan cunqurfamaa jira. Uummanni keenya kabajaa fi eenyummaa saba isaatiifis qabsaa ture amma hacuucaa jalatti deebi'eera jedhe. Kana malees humni lafa Tigraay weeraree guyyaa guyyaanis loltoota hidhata Teekistee Zeebiyaa jedhamu leenjisee bobbaasuun uummata Tigraay irrattis faaggaa waraanaa afuufaa jira jechuunis himate. Uummanni keenya gaaddisaa fi kaampii baqattootaa keessa jiraatu gargaarsa gahaa dhabuu irraa kan ka'e waggootaan du'aa, dhukkubaa fi beela rakkachaa ture ammas rakkoo hamaa keessa jira jedhe. Ministeerri barnootaa kan hooganan jiran dursaan paartii Ejeema Profeesar Biraanuu Naggaa ilaalcha siyaasaa isaanii dhaabbilee barnoota irratti fe'uu hin qabanii jedhani hayyoonni. Tibbana paarlaamaa irratti yaada yuunivarsiitiin qabeenya federaalaa waan ta'eef naannoleen akka barbaadan keessa burraaquu hin qaban jechuun dubbatanii turani Profeesar Biraanuu Naggaa. Yaadni kun ayidooloojii siyaasa Profeesar Biraanuu Naggaati kan jedhu Profeesar Takleef Shibruu naannolee irraa qabeenyi mootummaa federaalaatiin taphataa jedhu qaama Itoophiyaa ta'uu akkamitti dagata jechuun gaafate. Waan federaalaa jedhamu waan samii bu'e osoo hin taanes qaamolee miseensa federeeshinii kan ta'e irraa waan ijaarame jedha Profeesar Takleen. Yaadni kun yaada siyaasa of tuulummaa ilaalcha siyaasaa nama kana irraa farra sirna federaalawaa ta'ee maddaa jedhe. Barnoonni akkuma nama liberaalee ta'e akkuma oomishaa ooluu nama eenyummaa ofii jaallatu kan ofitti boonus oomishuun jedhan Profeesar Taklee Shibbiruun. Eenyummaa aadaa fi afaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessatti qolfaman jiranis sun waan Itoophiyaan baalaa ta'e akka ibsu himu hayyoonni kun. Dhaabbileen federaalawaa qabeenya naannolee misooma federeeshinii Itoophiyaa hundatti kan jedhan Bantii Galataa immoo namni amma ministeera barnootaa hoogganu federeeshiniin amma jirutti waan hin amanneefis adeemsi isaa balaaleffadhaa jedhe. Naannoo tokko keessattis yuunivarsiitiin naannichaa fakkaatu yoo jiraate tasa rakkoon barnoota Itoophiyaa hin ta'u Itoophiyaan fakkaachuu deemu malee jedha Profeesar Bantii Galataa. Adeemsi qondaala kana aarsaa dhaloonni hedduun eenyummaa isaafis kaffalee duubatti deebisuu waan ta'eefis xiyyeeffannoon ilaalamuu qaba jechuunis himanii hayyoonni lamaan.
Oromummaa waan hunda kaffamuu dhiisuu irraa hin turre silaa ministeerri barnoota ture ejjennoo jedhu qaba Pirofeesar Takilee Shibbiruu. Barnoonni meeshaa bu'uura uummanni tokko egeree ofii miidhafatuuf waan ta'eefis dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabudha. Uummanni Oromoo immoo biyya isaa keessattis uummata waayibaa waan ta'eefis barnoota isaa xiyyeeffannoon addaa barbaada jedhe. Miidiyaan Addis Istaandard meeshaalee hojii dhaabbatichaa humnoota nageenyaatiin fudhatamuu fi hojjettoonni isaanii yeroo muraasaafis hidhamanii jiraachuu dubbate. Akka Addis Istaandard ibsettis kamisa darbee eebila 17 bara 2025 sakatta'insa qindoomaan poolisii manneen jireenyaa hojjettoota olaanoo tokkoo fi waajjira Addis Istaandard irraa gaggeesseen hojjettoota 3 hidhuun meeshaalee elektirooniksii hedduu kan hojjettootaa fi dhaabbatichaa ta'u fudhatee jira jedhe. Guyyuma eerame ganama barii keessatti sa'aatii 11 hojjettoonni olaanoon damee IT dhaabbatichaa tokko poolisiin dirqama mana jireenyaa isaa irraa qabuun kan eeru ibsi Addis Istaandard poolisoonni hojjettoonni kan hiriirsuu fi meeshaalee hojii fi dhuunfaa laaptooppii hojii tokkoo fi moobaayilii fileesh diiskii fi tokko fudhatee jira jedhe. Hojjetaan qabame hidhamee kun guyyaa gadi gadhiifamuun kan eeru ibsichi waajjira dhaabbatichaa sakatta'uunis meeshaa elektirooniksii kan hojii hedduu fudhachuu fi hojjettoota 2 kutaa oduu fi kutaa humna namaa irraa to'achuus ibsee jira. Hojjettoonni to'ataman qorannoo yeroo dheeraa booda guyyuma sana gadhiifamuun ibsuun meeshaalee waajjiraa fi mana hojjettootaa fudhatamee hin deebine jedhe. Meeshaalee waajjiraa keessaa fudhataman laaptooppii 6, deeskitooppii 2, fileeshii diiskii olaanaa 3 fi moobaayilii CPU 2 ta'uu fudhatanii jiru jedhe. Poolisiin sakatta'insa kana fi meeshaalee fudhataman ilaalchisee ibsa kamiyyuu akka hin baasne akeekkachiisa cimaa fi doorsisa kennuun irra darbee sakatta'insa waajjira dhaabbatichaa gaggeeffameen kaameraadhaan waraabee jira jedhame. Manni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Waloomaa eebbifamoo Abbuuna Maatiyos dabalatee abbootiin amantaalee ayyaana du'aa Yesuus Kiristoos sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii. Hawaasni Kiristaanaa ayyaana du'aa Yesuus Kiristoos wayita kabajnu wal gargaaruu qabnaa jedhanii. Paatoriichiin mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Waloomaa eebbifamoo Abbuuna Maatiyos ayyaanicha ilaalchisuun ibsa laataniinis ayyaana yaadannoo du'aa Yesuus Kiristoos jaalala qajeeltummaa fi cichoomina ni barsiisaa jedhe. Wayita ayyaanicha kabajnu nageenyaaf tokkummaa Itoophiyaa kadhachaa lammiilee sababa garaagaraa rakkoo keessa jiran gargaaruun barbaachisaadha jedhani. Paappaasiin mana amantaa Kiristaanaa Kaatoolikii Itoophiyaa Koroodera Abuuna Birahaanee Yesuus Raafel gama isaaniinis fannoo Yesuus Kiristoos dhiifama qajeelummaa fi kabaja baranaati jedhani. Barreessaan mana amantaa waliigala manneen amantoota warra wangeelaa Itoophiyaa luba Darajjee Jabruun ayyaana yaadannoo du'aa Yesuus Kiristoos wayita kabajnu kan rakkate gargaaruu ta'uu qaba jedhame. Oduu biyya alaatiin USA'n haleellaa hidhattoota Huutii irratti gaggeessitee namoonni hedduun du'ani. USA'n haleellaa qilleensarraa hidhattoota Huutii Yemen irratti gaggeessitee namoonni 74 du'uun 171 kan ta'an ammoo madaa'uu ministeera fayyaa hidhattoota Huutii hoogganamu beeksise. Haleellaa USA kun buufata boba'aa qarqara galaana diimaatti irrattis kan xiyyeeffatudha jedhame. Humni waraana USA ibsa baaseenis buufata boba'aa raas isaa haleeluunis madda galii hidhattoota Huutiif dhabamsiisuufis akka ta'e ibse. Mootummaan Yemen hidhattoota Huutii hoogganamu gamasaan buufanni boba'aa haleelamuunis yakka waraanaati jechuunis ibse. Sababa waraana Gaazaatiin hidhattoonni Huutii Hamaas irraa goruunis dooniiwwan daldala Israa'el fi Israa'el wajjin hidhata qaban galaana diimaa irrattis haleeluu jalqabee jedhame. Tiraamp ji'a darbee hidhattoota Huutii irraa haleelanii akka gaggeeffamu erga ajajee as haleellaan kun isa guddaadha jedhame. USA'n buufata raas irrattis haleellaa qilleensarraa gaggeessitee baay'ee osoo hin turinis hidhattoonni Huutiis misaa'ila Israa'elitti dhukaasanii jedhame. Jika kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kana kan hangamaatti daawwataa turtan ture oduu gaggabaaboo torbanii kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu torbaniin hin walitti deebinutti immoo qophii horni miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.